Oromoon walloodhaa kanniisa hoon jedhee nan qaanfachiisu. Kanniifni walirra taa'eetuma dammeessaa. Aadaa teenya kunuunfannee as geenyee uummata akka Oromummaattis akka ollattis sabni biraatis kan keessa jiru jaalala qaba. Jaalalaan dammeesseetuma wajjin jiraataa jira. Mee tumsi waliif godhu maal fakkaata? Tumsi walii godhu yoo rakkate wal bira dhaabbatuun dirqama keenya. Yoo namni madaawee wali baafne takkamsiifnaa, yoo du'e wali baafne sadaqaa irraa baafnaa, qallee deegaa wal bukkee wal cinaa dhaabbannee nuti waluma malee waan qabnu. Jaalalli keenya immoo ganda abillee nu jala jiran jecha. Amaarriin wajjin jira, Horgobbaan wajjin jira, Affaarileen wajjin jira, sabni biraa kan wajjin jiru afaan keessaa wal fudhannee waliin jiraanna jecha. Mee amantoonni garaagaraa jiru, saboonni garaagaraa jiru. Kun akkamitti deemaa jira? Amantiin garaagaraa jiru. Asitti Pheenxeenis amantii isaa jaarratee itti bobaa jira, Kiristaanis jira, Musliima irra guddannaa keenyas akkasumatti jirra. Gaafa nuti soomannu ijoolleen kiristaanaa kararrallee deemtee nyaattu kabajaaf lola odoo hin ta'in. Wanni ta'uu qabu daandii kan haarawa wanni finnu hin jirtu. Wanni wal biyya jissu wal dhaga'uu dhabuudha. Wanni biyya jaaru wal dhaga'uudha. Dheengadda dhiyoo dhaga'uun dhabdanii ganda ollaa keenya jiru kana isaan sababeeffatee liyyuu nutti bu'ee walitti bu'ee namni baay'ee nurraa hidhume isaan irraa hidhume. Mangistii miti jaarsuma anumarraa kaasee jaarsuma maan hiikkatee kun amma nagaha tahee waliin bobbahee galee axaayis eessas deemee dalagataa jira. Wanni wal dhagahuu walirratti deemuu walii beekuu wal beekuu gahu hin jiru. Nagaha wanni as geenyen jaarsolee nagaha eedduuf biyya nageenyi hin jirre namni yoo gad hin taa'in hin diriinfatu, yoo nageenyi hin jiraatin tarkaanfachuu hin danda'u, ilma dhalfachuu hin danda'u, ilma dhalfate guddifachuu hin danda'u. Dursa nagaha baada nagaha argattee biyya argattee jijjiirama jiruudha akkamitti jiraanna jedhee namni wajjin tarkaanfata. Inni hangafa nageenyi hangafa tisiteen isaatis waan lakkaamee dhumuumi jaarsarraa hamma daga. Inni baay'eedhaan keenya maal tokko lama odoo hin tahin wal dhageenyeti waliin taaneeti. Gurruma walii kennuuf hayyuu beekaan mana ciisee mala sitti kenneen boohoo bobbaate an haa ta'u hin jettu. Wanni badaan of tuulumuma wanni si diigu. Gabaabatti tokkichummaan namni jahatan Finfinnee yoo bahu shufeerri nam tokko kan oofanii makiinaa oofu jecha. Wal tuffachuu dhabuurraan jaarsummaa teenya biyya teenya sassanneeti nagahumaa iyyinee gadiinis wal lolla Affaariinis. Nagahuma buufna araarumaan hiikkanne. Dargaggoos akka darbeen kennine doofan akka walakkaa kanatti miidhamnetti jaarsi zabany maal siin jedhu zabanyaan rafneedha nuti. Jaarsi biyyaaf. Maaliif Rabbiin Waaqni lafa tana irratti nu uume lafa tana amaanaa nutti kennee jira. Ishii tissuun akka cubbuun irra hin dalagamne akka dabni irratti hin hojjetamne akka namni akka malee hin doone akka malee waliin saamne tissuun dirqama jaarsati. Hamma gaafa duniyaan jirtu waliin tarkaanfatanaan jedhan. Biyya tanarra hin jiraatan yoo cubbuu tissanii wal dhagahanii bara hoggaan jaarsi akkas jedhu ka biyya eegu dargaggeessi kana lole narraa lolu ka kufe fuudhu kan du'e qabru dargaggeessi.